Ashamaar ka fuudhee akkam jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo bakka hundumti keessanii nagaa taatanii yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhufta subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbila gadhuudhaaf viidiyoo natattaman akkasiin bira ga'uu godhuu hin dandeessu. Har'a wanti nani qabadhee dhufe jechaadha. Yaa'u akkuma beektan yeroo hundumaa waa'ee jaalala waa'ee rifeensa experience biyya keessatti biyya arabaatti qabu wanta na fayyade hunduma sheerasini godha wanta na fayyadnes immoo itti fayyadamina wanta akkanas ni fayyadu dhiisa. Keessattuu warra biyya arabaa jirtaniif jechuudha. Biyya arabaa dhiisa biyya keessanitti galaa singaa kalaas biyya keessanitti galaa kalaas baskoo siniin jechaa tan jira. Maalidha? Yaa'u akkuma beektan Itoophiyaa keessan jira. Itoophiyaa keessatti gammadaa tan jiraachaa jira jechuudha. Dhugaa siniin jedhaan rabbi. Wanta addaa tokko naaf ta'e osoo hin taane qilleensi isaa qofni gahaadha bakka. Qilleensi isaa qofni gahaadha. Gonkuma biyya arabaan ta'ina gara biyya keessanis niin jechuu barbaada warra biyya arabaa jirtaniin. Inni akka biraa maalidha? Viidiyoon ani har'a qabadhee dhufe waa'ee maalis seetanii wanta bubbushaa ta'e tokkoon fi TikTok fi YouTube irratti argaa jira. Anis yaada mataa kiyyaatti kennuun barbaada jechuudha isatti. Viidiyoo isaa fidee dhufuun barbaadu isinitti argisiisu maaliif wanti namni irraa baratu osoo hin taane wanti namni dheechuu qabu ilaaluu hin qabne jechuudha wanti namni argisu. Okay, innis maaliif seetanii dhiira qamisii intalaa yookiin qamisii dubaraa uffatu. Piikinii paantii piikinii beektan miti? Paantii piikinii dhiira kaawwatuun arge. Akkasumas immoo kan isatti murteessuudhaaf miti kan nuuf isatti maaliif wanta akkasii godhaa? Maybe inni sammuun isaa sirrii ta'uu dhiisuu danda'a, dhukkubsatee ta'uu danda'a. Warri dhukkubsanne garuu warri nagaa qabdan warra isa hordoftanii koomentii barreessitanii fi isa deeggartan wayyoo sinifan gaddaan dhugaa siniin jedha rabbifu. Isin maali nama akkamiiti warri isa deeggartan garuu? Akkamitti nama saala isaa jijjiirrate nama wanna waaqayyo kenneef dhiisee ofii isaatii ani shamarran argaa jirtu rifeensan qaba harman qaba wanta biraatan qaba. Waaqayyotu namuume akkasitti gara haadha kootii keessatti ofii kiyyaa fi miti kan ofuume. Ofii kiyyaa arma kana qorsa garaagaraatiin ofirraa balleesse qaama saalaan irratti uumame kana jijjiirradhee ta'u ofii kiyyaa dhiira of godhee na deeggartu maal taatan ana yoo sammuun na dhukkube yookiin nama biraa tokko yoo miidiyaa irratti sammuun isaa dhukkubee ta'u inni nagaa dhabee ta'u dhufe jechuudha isin deeggartu dhugaa siniin jedhaan. Jiji kiyyaan isin nabseetti jaalattan jiji kiyyaan isin Oromoodha isheen tun nu fayyaddi biyya keenyaaf jettan. Jiji kiyyaan isaan deeggarti sirriidha isaanii jetti. Ani waree akkanaa oduu akkanaa gonkuma haasa'ee hin beeku dhugaa siniin jedha garuu darbuu hin dandeenya kan. Ani eebeloo akkas ta'e eebeloo akkas godha wanta akkasii oduu kiyyaa miti bakka hin jaaladhu wanta akkasii odeessu. Yeroo jalqabaate wanna bushaa yeroon argu ijoollee Oromoo hedduun ijoollee Amaaraa hedduun Hindeeggar wanta akkana maal jechuudha? Sammuu sin dadhabe moo sammuu sin dhukkube moo safuun beektan moo sammuu sin maraate moo maal ta'uu eddan ka? Maal ta'uu eddan? Dhiira biikinii koowwateetoo uffata uddurratti uffateetoo dhufeetoo laayifii irratti taa'eetoo odeessu deeggartu. Maal taatan? Namni yoo barumsa garagaraa sinii kennu doktoroonni hedduun artistoonni hedduun namni sin deeggaruu qabdan dhuftanii dhufeetoo miidiyaa irratti waa yoo sin barsiisu sin hin arrabsine? Isin nama hin arrabsitanii? Maal isin wanta baalagee wanta bilginnaa wanta safuu ta'e hunduma deeggartu maali rakkoon keessan dhugaa sin hin jedhan hunduma keessanii miti warri sin wanta safuu deeggaraa jirtan hin beektan dhugaa sin hin jedha. TikTok irratti nama akka kiyyaa arrabsamu hin jiru namni akka kiyyaa arrabsamu hin jiru TikTok irratti. Okay, ani na godha subscribe na godha hin jedhe miti akkasin jedhe arraba akkamiin arrabsaa turtanii yeroo san ani safuun dubbanne na godha subscribe na godha kana ni jedhe miti waa'ee kiyyaa miti amma kana isaa jiru asirratti akka na hubattan hin barbaada dhugaa siniin jedhaan rabbi. Yoommoo namni tokko paantii fi xuut masaajaadhaan dhufeetoo TikTok irratti caffaru laayikii gootanii koomentii barreessitanii fi sheepiin ishee akka itti bareedu himtanii deemtan. Dhiiraa durbaani maal isin namna akkana? Maal isin namna akkana dhugaa isin hin jedhaani?
Ani waan tokko akkasiin hubattanan barbaada. Kaayyoo namni ittiin deemu mee fakkeenyaaf namni tokko waan fakkeenyaaf ani bilginaa miti yookiin safuu miti wanti nani haasa'u of qulqulleessuu barbaade osoo hin taane namoota akkanaati yeroo baay'ee kan isin arrabsisan jedhee waan ani yaaduuf isin galee miti jechuun amma sammuu keessan keessatti na godhaa yeroo isin jedhu san maaltu isin sammuu keessanitti dhufa beektanii na godhaa wanda waa'ee wal qunnamtii saalaa yaaddu miti ifa goonee yoo waliif dubbanne taana jechuudha waa'ee wal qunnamtii saalaati kan isin yaaddan na godhaa yeroo isin jedhu waa'ee wal qunnamtii saalaa yaaddan. Ani subscribe barbaada malee wal qunnamtii saalaati miti. Asbiratti wanta na hubattanii barbaada. Maalifan na godhaa isiniin jedhe. Maalifan na godhaa isiniin jedhe. Sababni isaa waan si safuu jaallattaniif safuu dhagahuu barbaadu, safuu odeessuu barbaadu, safuu ilaaluu barbaadu. Sinitti argisiisume viidiyoo laayikii meeqa akka qabu. Namoonni meeqa akka ilaalan nama kuma dhibba meeqatu tokkuma 300 moo akkasitu ilaala. Waa'ee na godhaa yeroo naasa'u. Sababii maaliif namni akkas jedhamee natti maase isintu bakka safuun jiru barbaaddanii deeggaruu deemtan. Bakka safuun jiru deemtan bakka laayikii gootan isin jaallattan ka namni tokko waa'ee amantaa yookiin immoo waa'ee tokko mee beeta kiristaanii garaagaraatis haa ta'u waan fe'aa ta'u dhugaa isiniin jedhan oduu gaggaarii yeroo isinii fidee dhufu namni laayikii godhu jira. Namni takka namni laayikii godhu keessattuu ijoollee Oromoodha nuti jettan dhugaa isiniin jedhan baay'een keessan hunduma keessanii miti warri koomentii na barreessitan warri laayikii naa goota warri subscribe naa gootanii follow naa gootan guddaa isin galateeffadha galatoomaa naaf jiraadha. Warra isinii miti warri nan itti dubbachaa jiru. Warra koomentii arrabsoo nama barreessu waan gaarii yoo keessa keenya keessaa baay'ee gonkumaa isaan waan gaarii san dhaga'uudhaaf. Isin waan safuu dhaga'uu barbaadu. Isin waan safuuti kan isin barbaadan eessa akka jirtan barbaadan. Maalidha isin? Maaliif safuu wallaaltan ofii keessaniif waa'ee safuu waan anaaf waa'ee koomentii irratti safuu naan jettanii na barreessitanii dhugaa isiniin jedhan. Safuun taane keessa cubbuun taane keessa kan jiru isin malee. Of eeggannoo godhaa gara mataa keessanitti deebi'aa maal taatan dhugaa isiniin jedhan Rabbi. Oduu kana kan odeessuu barbaadu laayifii irra galeen ture garuu na dide viidiyoo maaliif akka ta'e hin beeku. Baay'ee nama gaddisiisa. Nama hubachuudhaaf ilaala. Namni tokko dhaloota dhufu waan gaarii dabarsaa jira. Barumsa gaarii kennaa jira. Waan san irraa namni barachuu danda'a jettanii yoo ilaaltani laayikii godhaa, fooloo godhaa, hordofaa rakkoo qabu waan isin barsiisuu danda'a. Maali dhiira beekniidhaan dhufee too isin duratti dhaabbatu kan dorgomtanii jarana kan deeggartan maalidha safuun beektan moran? Maali dubartiin akka dhiiraa taatee difeensa ishee murattee too dhuftu maal taatanii deeggartanii? Maal taatanii? Qalbiin keessan nagayaa miti? Qalbiin keessan nagayaa miti hin jedhe. Waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Wanta biyya keenya keessatti hin baramne wanta gonkumaayyuu ta'ee hin beekne nama salphachiisa. Wanta haaraa akkasii hoggaan argu dhugaa isiniin jedhan maalidha kun Itoophiyaa widhaa jedhee tallaalaan. Maalidha wanta nama jibbisiisu wanta namni irraa barachuu hin dandeenye tokko dhaloota dhufuuf fayyadamu kun maali dhiirri durba ta'u maal isa fayyada maal jira maal okay ani isatti miti amma waaqayyo maybe inni karaa seexanaa hordofaa jira maybe seexanaan qoramee toona akkasii keessa galuu danda'a jedhee tayyaada. Isinoo warri nagaa qabdan inni hordofaa jirtan. Isini barammaa ani isatti isa waaqayyo akka hojii isaatiitiin kennaaf dhiifama gochuu fi danda'a. Waaqayyootti murteessuu danda'a. Isatti faradaan jiru. Ani isatti murteessaan jiru. Ana eenyu taangoonaa kennita isatti murteessaa. Waaqayyo akka hojii isaatiitti aan kennuuf anaafis isaafis Rabbiidha waan ta'eef kun kanaa miti anani yaasaa jiru waa'ee keessan waa'ee koomentaatarii waa'ee warra koomentii barreessu waa'ee warra yoo namni laayifii irratti galee laayifii irra dhufanii haasa'anii waa'ee namni yoo viidiyoo gadhiise koomentii namaa barreessanii kanuma haasaa jira waa'ee keessan guys dhugaa isiniin jedha Rabbiifu tokkoffaa irratti namni tokko waan tokko dabarsuu barbaadu hubadhaa waa'ee maalii dabarsaa jira waan kanarraa barachuu nan danda'a hin danda'u bilookii godhaa deemaarra. Waan gaarii tokko wanta si fayyadu wanta boru dhaloota keessa fayyadu yoo ta'e hordofaadha. Keessattuu
warra sammuun isaanii hojjenne miidiyaa kanarratti hordofuu dhiistanii baay'ee natti tola. Waan gaarii ta'e bicha qofa yaa hordofnu waaqayyo dhiifama nuuf haa godhuun jedhaan rabbi waaqa rabbiifu ani eenyu ta'eetan isatti murteessa ani eenyudha ani ofii kiyya eenyu ta'eetan mucaa summaaf akkas godhate yookaan immoo maaliif miidiyaa irratti wanta akkanaatiin dhufe jedhee isarratti murteessuu yoo taane isin waan akkasiitirraa akka of qusattan waan akkasiitirraa akka fagaattaniifan viidiyoo kanaan isiniif hojjedhe galatoomaa nagaan naaf tura sinan jaaladha wanta badaan laalina wanta gaarii irratti fookasii godhaa isiniin jechuu barbaada nagaan naaf tura galatoomaa yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gaddu godha yeroo hundumaa viidiyoon atattamaan akkasin bira ga'u godhuu ni dandeessu galatoomaa naaf jiraadha.